Nagaa akkam jirtan hordoftoota chaanaalii kanaa baga deebitanii gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa words of the day kan jedhuun walitti deebinee jirra. Jechi keenya har'aa maal kan jedhudha? Exceed kan jedhudha jechuudha. Jecha kana maal jechuudha kan jedhu yaa words of the day kan jedhaman eegallee jira. Qaata tureera erga eegallee. Kanaafuu jechoota tokko lamas ta'uu danda'u sadiis ni baranna jechuudha. Guyyaatti jecha sanoo qabattan baay'ee isin fayyada waan ta'eef na waliin turuu hin irraanfatinaa jechuudha. Warroonni direct zoomii akkasumas ammoo bakkuma teechanitti bakkuma jiraattanitti barachuu barbaaddan shaakalliidhaan barachuu barbaaddan na dubbisuu dandeessan jechuudha. Kafaltii giddu galeessaan iimoodhaan zoomiidhaan akkasumas ammoo pilaatfoormiiwwan biraatiin barachuu dandeessan jechuudha. Amma gara words of the day yookaan wordii guyyaa har'aa keenyatti deemnaa. Maal jedhaa? Exceed jechuun maal jechuudha? Caaluu yookaan darbuu jechuudha. Caaluu yookaan darbuu jechuudha. Caaluu yookaan darbuu jechuudha yoo jennu maal jechuudha? Wanta tokko amma wanta inni gahe sanarra jechuudha. Wanta barbaachisu sanarra darbuu jechuudha. Exceed yoo jennu amma limitii qaba wanti tokko. Exceed means bakka maalidha? Greater in number or size. Bakka saayizii sanirra guddaa ta'uu danda'a yookaan isa caaluu danda'a jechuudha. Kanaaf wanta caalu tokko yookaan wanta guddaa tokkoon wanta limitii isaatirra darbe maal jenna jechuudha? Exceed ta'e jenna jechuudha. Exceed jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyonni inni jiru fakkeenya laallaa. Fakkeenyaaf maal jedhaa? Fakkeenyi tokkoffaanii the cost must not exceed 100 birr. The cost must not exceed 100 birr. Asirratti argitanii miti? Gatiin dirqama meeqa darbuu hin qabu jedha. Qarshii 100 darbuu hin qabu. Gatiin isaa qarshii 100 darbuu hin qabu. The cost must not exceed 100 birr. The cost gatiin isaa qarshii 100 darbuu hin qabu. Darbuu exceed ta'uu hin qabu jechuudha. Isarra darbuu hin qabu kan jedhu agarsiisa. Inni itti aanu fakkeenya itti aanu ziddiimayin amma kanarratti illee akkuma caaluu kan jedhu agarsiisa jechuudha. Okay? The demand for new housing has already exceeded the supply. The demand for new housing has already exceeded the supply. Kun immoo maal jechuudha? Fedhiin manneen haarawaa dhiyeessiiwwan jiran caaleera. Dhiyeessiiwwan manneen jiran caaleera. The demand yoo jennu asirratti maal jechuudha? Fedhii agarsiisa. Fedhiidha. Kunillee fedhiin manneen haarawaa darbeera jechuudha. Maal darbee? Manneen jiran. Sapplaayiin amma wanta jiru tokko yookaan dhiyeessii jiru sana jechuudha. Dhiyeessii jiru sana darbeera jechuuf agarsiisa jechuudha. Kanuma jecha kana yoo qabattan isin gargaara jedheetan yaada. Akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Warroonni direct zoomiidhaan akkasumas ammoo iimoo waatsaappiin direct practice godhaa jalqabumarraa rakkoo hin qabu. Jalqabumarraa aabaa daree yoo beekuu baattan rakkoo hin qabu. Barachuu barbaaddan nu dubbisaa jechuudha. Ni barattu rakkoo hin qabu. Amma fakkeenyaaf baay'attanii 5 akkasumas hanga 10 taatanii barachuu ni dandeessan. Waliin practice gochaa ni baranna jechuudha. Kanaafuu kafaltii giddu galeessaan barattuu na dubbisuu dandeessan jechuudha. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaaladha. Yaada keessan mee naaf kennaa. Nagaa naaf ta'a.